Akkam jirtu? Ani Dr. Gaaddisaan jedhama. Warra haaraa seentanii fi kun kutaa shanaffaa eh, barumsa waa'ee neetworkiiti. So kutaa darbe keessatti maalummaa IP addressii waliin ilaalleerra. Amma immoo practically packet tracer network simulation fayyadamnee device lama akkamitti connect goona akkasuma immoo DHCP configuration akkamittiin hojjenna kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. So dhumarratti wantoota akkasii dalaguuf deemna. Wanta amma asirratti argitanii garuu haaraa kaafnee dalaguudhaa fi asirratti ni hojjenna. Packet tracerii viidiyoo kiyya ka Cisco kutaa tokkoffaarra liinkii isaarraa argachuu dandeessu. Packet tracerii kana daawunlood gochuudhaa fi so inni achirra kaa'e suni user accounting gaafatu kallattumaan isinii bu'ee isinii hojjeta. Amma inni versionii haaraan 7.8 accountii isin gaafata. Kanaafuu amma achi seentanii rakkattanii versionii ani fayyadamaa jiru kana daawunlood godhaa jechuudha. So akka waliin deemuu dandeenyutti kutaa biraa irratti akka rakkanneef jechuudha. So ammaaf faayil ni jenna. Asitti dhiyeessin jedha jira. Just kan hojjete akka ol naa kaa'uu fi so amma akka argitan duwwaadha. Kana viidiyoo kana minimize godha. So let me put it here. So akkuma argitanii packet tracing wanti networkiidhaan dalagamuu danda'u hunda isaa asirratti dalaguu dandeessu. Devicein jira, configurationiin hundumti isaa jiru, networking devicein jiru, mediumin jira. So wanti isin hojjechuu hin dandeenye keebilii yookaan gamada kutuu qofachaadha harkaan kutuu kan isin hafu. Asirratti wanti configure gootanii realitii terminaalarra seentanii wanta isin hojjettanidha jechuudha. So wanta asirratti hojjettan shiboo irraan kan hafe wanna hunda neetworkiidhaan dalagamuu danda'u kan ogeessi neetworkii tokko dalaguu dandeessu jechuudha. So asirra akkuma ilaaltanii divaayisoonni jiru, raawuteroonni jiru, swiichiin jira, haaboonni jiru, wireless device yoo barbaadan wifi access point asirraa create gochuu dandeessu. Kompiitaroonni laaptooppiin jira, deskitooppiin jira, moodemiin jira, asirraa filachuu dandeessu. Wanta barbaadan gootottanii asirra kaa'uu dandeessu. Kan hin feene immoo kat gootanii asirraa baasuu dandeessu jechuudha bifa kanaan. So mee jalqaba kompiitara lama asaa fidan tokko lama PC lama qabna. PC lamaan kun akka waliin haasa'uu fi daataa walii ergu gochuuf jalqaba kanuma barbaachisu maali? Connectioniin jiraachuu qabu. Walitti hidhamuu qabu. Walitti hidhamuu bifa adda addaan uumuu dandeenya. Saatalaayitiidhaan uumuu dandeenya. Waayirlesii waayifaayidhaan uumuu dandeenya. Keebiliidhaan uumuu dandeenya. Yes? So ammaaf mee keebilii maana uumu. So neetworkii keessatti akkuma beektan divaayisiin lama yoo wal fakkaataa ta'e shiboodhaan walitti hidhuu yoo feene crossover keebilii fayyadamna jechuudha. So asitti dhufneeti crossover isa jedhu filannaa jechuudha. Inni kun stress through. Stress through kan nuti fayyadamnu yoomi divaayisii adda addaa yoo ta'e fakkeenyaaf kompiitaraaf swiichii, kompiitaraaf raawuterii walitti hidha yoo ta'e bifa sanaan kiriimpi gochuu qabnaa jira. Mee suuraa isaa isinitti agarsiisu garaagarummaan isaa maal kan jedhu intarneetii irra. Fakkeenyaaf crossover yoo ta'e crossover keebil jettanii sirraa search yoo gootanii keebilii keessa gamada 8tu jiran shiboo 8 turu. So wanta biraa miti. Yoo crossover gootu ta'e bifa kanaan arreenjuu qabdu. Inni adiin dura dhufuu qaba. Adii fi burtukaana akka qabu asirraa ofirraa bifa kanaan arreenjii ta'a. Gama tokkoon gama biraan immoo bifa kanaan ta'uu qaba. Ilaala wal fakkaataa miti ammas tokkoffaarra kan jiru kun isa giriinii qabudha. Inni kun parpiliidha asirraa akkasiin argitan. Yes. Bifa akkaataa itti arreenji goonu irratti hundaa'ee jechaadha. Shiboolee achi keessa jiranii akkamitti tarreenanna kan jedhu keebil arreenjimentiin sun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Maaliif kompiitaraaf kompiitara walitti hidhatee crossoverii kana fayyadamuu qabna. Arreenjimentii kana. Kompiitaraaf swiichii yoo ta'e immoo stress through fayyadamuu qabna jechaadha. Stress through cable. Inni immoo arreenjimentiin isaa kabiraadha. Inni immoo bifa kanaan. Saayidii tokkoon akkas, saayidii lammataanis akkas. Inni kun wanni namatti tolu gama lamaaniinuu wal fakkaataadha jechaadha. Nama hin joorsu inni kun. Kompiitaraaf swiichii yeroo bifa arreenjimentii mataa kee diffaayin godhattee inni jalqab caafiin nasii wal fakkaataa ta'e ni hojjeta jechaadha meeshaan kee. Crossover irratti garuu akkas miti jechaadha si rakkisti. Adda adda arreenjimentiin isaa shamaddadu nu gaafataa jechuudha. Okay? Kana garaagarummaa isaa. So amma nuuni meeshaa wal fakkaatu walitti dhuuf deemu. Kanaafuu
arrangement isa kan fayyadamuu qabna. Eeyyin crossoverii ta'uu qaba jechuudha. Crossoverii. So crossoverii asiin filadhaa. Yookaan ni dhee fast internetiin connectii godhee asii sitti ni dhee fast internetiin godhe. Amma kompiitara lamaanuu walitti jedhe. Maali nan beeka kompiitarri lamaan kunii walitti haasa'aa jira moo haasa'aa hin jiru kan jedhu akkamittan hin beekuu danda'a. Yes, kompiitarri lama akkuma kutaa sadarkaa irratti ilaalle kan isaan waliin haasa'uu danda'anii IP adreesii yoo qabaatanidha. Yes, IP adreesii kennuuf hin qabaachuudha. Amma immoo kompiitarri ofii isaan IP ofii laachuu hin danda'u. Maaltu jiraachuu qaba? DHCP serveriin jiraachuu qaba. Asirraa akkuma ilaaltan DHCP serveriin qabu. So yookaan raawutarii fayyadamuu nan danda'a. Yookaan immoo staatik IP kennuu nan danda'a. Maanuwaalii seenee jechaadha. Mi'a amma maanuwaalii alaalluuf ofii baasennee kompiitara kana dabsiisuun godha. Isa booda deeskitooppi kan jedhu jira asirraa akka argitan. Isa eegantuqi IP configuration kan jedhu jira. Nan banee staatikiidhaan nan kennaaf hime 992 lakkoofsuma barbaade. Tokko. Kana jechuun kilaasii neetworkiidha. Warreen viidiyoo kutaa darben daawwanni teellaatti deebi'aati maalummaa wanna kanaa bara asirratti sabneet maaskiin isaa maal ta'a jechuudha. 255 255 duwwaa ta'a jechuudha fi masaan automaatikaalii. Kanaaf godhe gaama ka jalqabaaf godhe. Biit taasisuu fi biinis qabaachuu qaba kaa. Senderii fi resiiveriin jiraachuu qabu. Saniifuu kana mala. Deeskitoop IP adreesii kennaaf isa kanaafis 992 968 tokko inni sun tokko jedheera hin jira waan ta'eef kan ammoo lama hin jedha jechuudha yookaan sadii hin jedha. Seef sabneet maaskiin isaa wal fakkaataa. Ni kana koppiyaa godhu booda. So amma gaa divaayisii lamaaniif iyyuu IP kennineera. Unique numberii kennineerraa akka isaan walitti haasa'aa jiran cheekii gochuu qabna. Komaandii nuti kana gochuuf fayyadamnu maal jedhama? Ping komaand jedhama. Pingiin kun maal godhaa? Daataa ofii masaan daataa afur qopheesseeti gara biitti erga. Arfanuu yoo daataa biin sun fudhate kominikeeshiniin jira jechuudha. Yoo hin jiru ta'e biin harkaa fudhachuu dide immoo ni eeggata pingiin sun. Saboda maal jedha nutti deebi'ee konneekshiniin hin jiru nutti hima. Maaliif biin akka harkaa fudhate nutti hin himne waan ta'eef. So kanaafannu terminaal komaand proomtii banannaa akkuma isa kompiitara keenya irraa bannu komaand proomtii nu dhufe kunoo as bunnee pingin jedha gaama. Ping asitti dhufee ping 192 kan biin barreessaa gaama PC lammaffaa sana tokko sadii. Amma maal godha komaandiin kun biitti taama mataa isaa uumee PDU protocol data unity mataa isaatti ergaa. Isa booda arfanuu achi ga'uusaa fi hin ga'uusaa cheekii godhee nutti himaa jechuudha. Amma intarin jedha. Akkuma argitanidha daataa ala afur ergaara. Ala afur ergee nutti himaa. Tokko, lama, sadii, ala afur erge. Afur keessaa meeqatu fudhatame? Arfanuu fudhatameera. Argitaa? Argitee Ali? Loosti ka ta'e meeqadhaa jira? Duwwaadha. Kan badi hin jiru jechuudha. Miti? Saniifuu kan badi hin jiru jechuudha. Kana jechuun maal jechaadha? Konneekshiniin istaabilish ta'ee jira. Faayidaan pingii kana. So kana gooneera. Mee amma immoo mee IP kilaasii isaa ajajjiiru kan isa kana fakkeenyaaf kana lamattan jijjiiramu. Lama. Kilaasii neetworkiidha. Faayii kilaasii viidiyoo sadarbarraa ilaalaa warri hin du'an. Kilaas biif kilaasii qaxxitaa divaayisii lama akka isaan walitti yookaan neetwork adreesii adda addaa lama wal haasofsiisuu hin dandeenye. Kun lamaan sun tokko amma akka saayinsiisaatti wajjin haasa'uun qabanamu. Ni fayyadama. Itti haasofsiisnu asiin dhufeen ping jedhee kana jijjiireen ture mini amma laman godhe kana gaama. Inter. Amma daataa ala afur ergeeti cheekii godhaa jira gaama. Konneekshinii uumuuf yaalaa jira. Garuu argachaa hin jiru. Argitanii maaliif neetwork adreesiin isaanii garaagara. Divaayisiin sab neetworkii jala jiran neetwork adreesiin isaanii dirqama wal fakkaataa ta'uu qabu waliin haasa'uudhaaf jechuudha. Yoo kana hin taane raawuteriin jiraachuu qaba jechuudha. Divaayisiin biraa gidduu jiraachuu qaba. Akkuma argitan amma afur ergee arfanuu ni badee jechaa jira. Lost is for communicationiin hin uumamne jechuudha. Kana jechuun beezikiidha. Mee amma immoo haa balleessinee haarawaa haa'uun neetworkii of formaalee fayyadu. Fakkeenyaaf teelee yoo lattanii raawutarii isinii fidu
raawutarii tokko fidee as ka'a. Raawutarii tokko fidadhe. Teeleedhaan dhufe intarneetiin mana koo geera. Amma gaa eessan galle moobaayilii korra naan galle kompiitara korra naan galiin jira. Saniifuu switchiin barbaada gidduutti. Akka haabiitti akka divaayideriitti akka lafa jedhuuf akka faafayaatti just basic switch. Then switchii kana kompiitara koo wajjiniin connecting godhaan. Kompiitara tun taanee raawutarii wajjin walitti. Amma immoo kompiitara lama fidadhe asitti. Kompiitara kiyya immoo switchii kana wajjin stress through cable fayyadameen connect godhe. Amma maalan barbaada? Raawutariin ofii isaanii IP addressii dynamically akka kompiitara koo kennuuf barbaada. So sana gochuuf maalan godha? Kompiitara kiyya DHCP akka fudhatan gochuun irra jira jalqaba. Staatikii isa goone silaa balleessuun irra jira jechaadha. So nama kana desktop IP configuration DHCP jedhama asirra. Amma laala requesting IP address barbaadaa jira. IP naa kennaa jechaa jira. Garuu argataa hin jiru. Maaliifi raawutariin IP namaa kennuuf qophaa'e hin jiru qopheessin jirra amma ammaatti. Okay? Sana qopheessuun nurra jira jechuudha. So sana gochuu fi raawutarii keenya configure gochuun nurra jira. Amma fakkeenyaaf asitti nambaanee isa kanas qophaa'e akka inni taa'u godha. Ammas barbaadaa jira. Naa kennaa jedhee broadcast godhaa jira amma ofiisa. Garuu argataa hin jiru. So asirratti jechaadha. Hojii cimaan amma neetworkii ogeessi neetworkii asirratti jechaadha kan inni barbaachisu. Configure gochuu qaba device. Hundi isaanii battaluma connectii ta'anii akka IP addressii argatan taasisuu qaba jechaadha. So nambaanee command line interface irraan galaa jechuudha. Isa booda internetne control C tuqaa qaxxitaadhaan keessa seenamu. So amma maal goona gaa configuration mode seenuu qabna jechaadha. Asirraa enable jenna. Enable. Asirra akkuma argitanii haashiin dhufteetti configure gochuu deemna. Configure terminal hin jiraan. Configuration mode hin seenee. So amma gaa interface ishee kana kan switchii fi raawutarii wal quunnamsiisu kana portii ishee kana lafa shiboon switch dhaxxee raawutarii irratti kaawwamte sana banuun irra jira. Nan banaa jechaadha koodii barreessee. So sana akkamittan banaa interface jedheen bana. Interface fast ethernet asirra quba keenya ilaaluu dandeenya si nutti himaa 00 ta'uusaa. Fast ethernet 00 irratti hidhame. Asirra amma interface moodii irra naa seenuusaa na agarsiisaa jira. So isa kanaa fi IP addressiin kennaa nama. IP address jedheen lakkoofsa IP isaan kennaa. 999 68 yoon barbaade 10 tokkodheen subnet mask isaan kennaa fi 255 duwwaa. Kenneef amma gaa settingii kana akka inni naa banuu godha. Amma diimaa ta'eera nagartuni kana yoon banee gara diimaatti naa jijjiiramamu. No shutdown jedheen godha sanammoo. Amma laala jijjiiramni kana kalariinsa giriinii ta'e amma portii kana enable godheen jira amma. Amma kanaafu exit jedheen kana keessaa ba'een DHCP configure godhamu. Exit. Asirra taa'ee maal hin jedha? IP DHCP put jedheetiin maqaan kennaaf click with gaaddisa. Yes, you can give it any name. Enter. DHCP kennuuf gaama. Saniifuu address range isaa specify godha. So I need to provide the network address. Network biyyuu asirratti 192.168 duwwaa. Isa booda subnet mask isaan kennaa. Jalqabaa jiru fakkaataa ta'uu qaba. Network addressii fixe. Isa booda default routeriin warra kanaa eenyu? I need to tell that default routeriin isaa isa jalqabaa sana qaba. Karaanni asii gadi bu'u kana. IP isa kanaan kennaaf. 192.168 ishee jalqaba barreessina jaara. 10 tokko kunoo asitti ishee barreessine kan. Enter. Defaultii kenneera. Amma xumura configuration isaafin indiin jedha. Kanaaf maalidha? Yeroo hundaa ibsaan baduu danda'anii raawutarii erga configure goone akka inni permanently save nuu ta'u yoo barbaadne copy run inni start jenna. Commandii kun maal godha yeroo hundaa raawutariin keenya cufamee yeroo banamu kan akka inni run godhu nuu godha jechuudha.
Uummattee jedhama. Amma hojiin nuti annee ilaalla. Amma PC3 PC4 IP argataniiru moo hin arganne automaatikali. IP kana fakkaatu jedha automaatikali. Daayinaamikii goonani mee haa ilaalla. IP configuration akkuma argitan argatee jira ofiisaan. Nuti ittiin himne rooterii irratti configure goone ofiisaan argatee jira IP argate kan mataasaa. Nuti kanan barreessine. Inni kun sadiidha. Mee ka isa sanaa immoo haa ilaallu. Kanas nan banee argatte inni kunis ofiisaan argatee jira. Mee haa dhugoomsinu PC biraa dabalu mee asitti. Kompiitara biraa dhufee moobaayila ta'uu danda'a. Waan fedhe ta'uu danda'a as keenya. Heebiliidhaan walitti haayinu. Mee haa ilaallu. Isa booda asii kana daayinaamikii akka inni barbaaddatu goonaan. IP configuration dynamic amma barbaaddachaa jira laalamu. HCP server yoo argate ni eeyyamaaf ni kennaaf lakkoofsa. Irra deddeebi'ee yaala waan ta'eef irra deddeebi'ee yaala. Simulation miti software kun isa real miti waan ta'eef xiqqoo yeroo fudhatti. Mas san deebi'a ganaa banamaa jirti portii kana tun banamiin jira. Requestiin deemeera. Okay amma argateera. Sorry. Where is it? Akkuma argitanii afur kenneefii jira jechaadha. So amma gaa piingii ni hojjetaa jechuudha. Okay? Mee haa ilaallu asirratti inni isa kanaa waamu. Isa kanaa waamu. Mee piingaa goon dalaguu ibsa kan beekna waan ta'eef. Sorry. Terminaala banee piing sadhuma irratti itti daballisan. Otoo 68 10 akkuma argitan daataa deemaa jira. Connecteera. Loostiin meeqa jedhaa jira? Duwwaa jedhaa jiraami? Kanaafuu dalagii jechuudha jechuudha. Asirratti. Okay, kun komaandii biraa. So bifa kanaan neetworkii diizaayin gochuu dandeenya. Raawutarii biraa asirra finnee gosa adda addaa neetworkii baay'ee komplikeetii ta'e uumuu waayirlesii asirra finnee dalaguu dandeenya. Waayirles diivaayisii waan qabnuuf fakkeenyaaf asirraa diilinkii qabna. Fakkeenyaaf. Kana finnee sittiin waayirlesii irraa immoo moobaayilota addana tarreenanni akka inni hojjetu gochuu dandeenya. Isa kutaa ittaanu keessatti ilaalla. Hiriyoota keessaniif sheer godha. Chaaneliin keenya kun kan barumsaati. So nami eeriyaa kompiitaraa waa'ee kompiitaraa baruu barbaadu neetworkiingii qofatu hin taane android programmingii paayitanii kanaan dura viidiyoo hedduu dalagnee waan gadhiifnee fi achirraa hordofuu dandeessu. Viidiyoo haaraa isinii hojjetamu kan barbaaddan yoo jiraates as jalatti koomentii godha. Yeroo argadhu isiniif dalaga. Guyyaa gaarii nagaan oolaa.